Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota bilayyanti akkam jirtan fayyaa keessanii nagaadha warri salaamtaa deebisuu hin dandeenye akkam fayyaadha nagahoota alhamdulillah. Har'a bilayyan musliimaa waan tokkoon isin agarsiisa. Innis aappii quraanaati. Aappii quraanaa keessaan baanuu duras kaayyoo yuutuubii kana quraanaa waan ta'eef har'allee waan isin barbaachisu tokko akkaan isin barbaachisu qabadhee isinii dhufee kan barbaachisu keessattuu ijoollee quraanaa huruufa jechuudha kitaaba huruufaa fettanii gara quraana qara'uutti yookiin ammoo gara jecha qubee afaan arabaa huruufa ijaaruutti hima ijaaruutti warra seentan akkaataa tartiiba qubee afaan arabaa kan isin barsiisuun isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf qubeen aliif jalqabarra yoo dhufte akkamitti lammaffaa irratti qubee biraatti aantee yoo dhufte akkamitti walakkaa noo akkamitti booda irratti akkamitti isa jedhu isa isin barsiisuun isin agarsiisa. Kun waan akkaan isin barbaachisuudha maaliif quraana yoo qaratanii waan isin barbaachisaati. Fakkeenyaaf qubeen takka qubeen baa haa ta'u qubee haa taatu gaafa jechoota waliin dhuftu quraana keessatti akkamitti akka dhuftu dubbisuurra akkamitti akka isin mijatutti isin agarsiisa isin jira. Hangasiif nama waliin toraan isin jedha. Warri YouTube kiyya faarawaa taatan subscribe like share godhaa. Warri keessa jirtan ammoo share gochuu hin dagatina akkasuma immoo hiriyoota keessaniif illee share gochuu hin dagatina like hin dagatina. Yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jala naa kaayaa. Amma gamanumaan warra YouTube kiyyan beene YouTube kiyyan isin agarsiisa. Hayyee YouTube keessan keessa seentanii simboo tube waan jettanii search gootanii shabakaa kiyya harkisaa irraa fagoo jira. Hayyee simboo tube waan YouTube ishee isa kana yookiin ammoo YouTube kiyya kana profiilinis kanuma maqaanis kanuma hin jijjiiramu abadan. Kanaaf akka warra keessa isin jalaa hin dhoofne isin jira. Hayyee bilayyantii akkas irra gadhooftanii iddoo viidiyoo jettana yookaan isin hirfee jedhe iddoo viidiyoo jettan irra dhooftanii akkana olooftanii wantoota as keessa jiranii tartiiba isaatiin ilaaltan jechuudha. Waan isin barbaachisu hedduu jira. Irra fayyadamaan isin jira gorsoota adda addaa nasheedaa bareedaa homa khayriidhaatu as keessa jira. Gorsoonni akkasuma immoo xiyyeeffannaadhaan qoraan jira. Kanaan isin jedha seenaatii maatii ta'a subscribe like share godhaa on irra godhadhaa. Gaafa on irra godhatta yerootti isin dhufan isin jira. Warra YouTube kiyyan beenne file subscribe godhaa. Linki isaa ergaa akka subscribe godhanii itti fayyadaman isin jechuu barbaada. Amma gamanamaan gara aappiitti isin dabarsaa. Aappichi eessa akka buufannu. Hayyee aappicha pilaastorii keessaa buufannaa pilaastorii keessa seenee jira. Sababni isaas waan neetworkii irra fagoo jiruuf akkana hin cinqineefi akkuma kaleessa sanii barreessitanii viidiyoo kaleessa gadhiisanii deessanii akkasii barreessitanii akkana irra olooftanii kanarra olooftanii aappichi isin mudisuu barbaadu isa kana hanga buuseera waan ta'eef open jedhee asumaan seenaa isin sirratti ilaalaa xiyyeeffadha sirritti ilaalaa. Isa kana hin mul'ata jedhee yaada amma raggadhee open jedhee seenaa. Hayyee hogguu seenu akkanatti naa banama. Ni mul'ata jedhee yaada hogguu seenu akkanatti naa banama. Anammoo raggadhaa isa jalqabaa irratti akkanatti isinii dhufa. Alif ba ta sagalee bareedaa sagalee laafaa sirriitti nama galuun kan namaaf qara'u jechuudha yookiin ammoo namaaf isiniif dubbisu baay'ee bareedaadha. Ingiliffaan illee jalatti jira.
Ayyee isteeppii itti aanu bakki an xiyyeeffannaadhaan isinitti agarsiisuu barbaadu isa kana. Asitti alifni yeroo jalqabarraa dhuftu, yeroo lammatarraa dhuftu, sadaffaarraa yeroo dhuftu, akkanatti jechuun hima wajjii hogguu dhuftu jechuudha. Quraana keessatti walakkaa qubee biraatiin wal dabalatanii yogguu dhufan jalqabarraa yeroo dhuftu akkana jirti, lammaffaarraa yeroo dhuftu akkana jirti, walakkaa qubeenii yeroo taatu akkana jirti. Baanillee akkasuma baa yeroo jalqabaa, baa yeroo qubee aantee dhuftu, yeroo walakkaa, yeroo boodarraan dhuftu jechuudha. Sirriitti xiyyeeffadhaa ilaalaa. Taa'ee yeroo jalqabaa, yeroo qubee wajjin dhuftu, qubeen biraa isi aantee jechuudha. Yeroo walakkaatti dhuftu quboota biraa waliin jechuudha. Yeroo dhumarraan qubeen biraa itti aantee dhuftu jechuudha. Akkanatti hundi isaanii jechuudha. Qubee wajjin wal dabalatanii hogguu dhufanii quraana keessatti kana fakkaatu. Isin kana hunda sirriitti warri qubeen kun barbaachisu warra hurufa buuse jechuudha. Hurufa buuse quraana qara'utti seenee sirriitti isin barbaachisa. Maaliif quraana keessatti qubeen makamanii dhufanii waan ta'eef ayiniin yeroo jalqabarra dhuftu akkam jirti, yeroo maddii irratti dhuftu akkam jirti, qubee biraa waliin yeroo walakkaa dhuftu, yeroo duubarraan dhuftu akkam jirti, waan akkam barbaachisaadha. Sirriitti ilaalaa, sirriitti xiinxalaa, itti fayyadamaan isinin jira. Baay'ee waan bareedaadha. Ammoo kattaanu kun ammoo alifiin alif xiqqoo alif guddoo isaa jedhanii sadii taatee dhufti. Asitti illee sadii taatee dhufti. Baa yeroo jalqabaa, baa yeroo walakkaa, baa yeroo dhumarraan dhuftu. Fakkeenyaaf alifiin illee akkanatti. Alifii yeroo jalqabaa, yeroo walakkaa, yeroo boodaa jechuudha. Hundi isaanii akkasitti dhufanii jechuudha. Asitti illee jechuudha. Ni mul'ata jedhee yaada. Waa'ee kanarratti warroon ana caalaa beekanii ustaazonni ifa isinii godhu. Garuu isinis haala kanaan fayyadamtanii ilaaluu ni dandeessu isin jedha. Ani ammoo waan ofii kiyyaatti fayyadamaaru isin akka itti fayyadamtaniin isiniif dhiyeesse. Asitti ammoo arfaffaa rakka jiru sukuuna, dammaa, shaddaa kun hin beektan isin tajwiida waan ta'eef ni beektu. Warri hurufa fixanii jettanii ni beektu. Sirriitti isin barbaachisa warra hurufa fixeef jechuudha. Maddii, alif sagiiraa, dammaa, shaddaa akkasumas sukuun kunniin warra hurufa fixee isin barbaachisa. Sirri beektanillee waan ta'eef isin sirriitti ilaalan isin jira. Akkasuma immoo warrummaan amma ilaa gammatti hin barannee amma eegaluu barbaaddanii asirraa eegaluu dandeessu. Asirraa eegaltanii takka jessanii kana dabartanii na'u kanaa miti isa kana dabartanii kana wal qabataa kanuma wajjin erga kana fixanii shaddaallee sukuuna dammallee erga barattanii asitti ammoo quraana jira. Quraanni fa'aa maashaallah akka ajaa'ibaatti waan bareedaadha. Ani wanni irraa jedha fagoo jira shabakaarra. Ayyubbaleen yeddiyaa ani shabakaarra fagoo jira bakka itti waraabuna rakkisa jenna shabakaarra fagaadde. Kana fakkaata baay'ee bareedaadha. Sirriitti tajwiidaan jechuudha quraanni. Maashaallah waan baay'ee bareedaadha sagaleedhaan jira. بسم الله الرحمن الرحيم. Arkitan jedhee yaada. Waan baay'ee bareedaadha. Hundi isaanii akkana jiranii. Fakkeenyaaf suuraa baqaraarra dhahee isin mul'isa. Ayyoo shabakaarra fagoo jira dhiifa manaa godha. Warri afaaniin jechuun ijaan ilaaltanii dubbisuu dandeessanii akkasitti dubbifattanii sirri nama gala akkanatti jechuudha. Quraan akkana baay'ee jaaladha. Hurufa akkana barreeffata jechuudha. Yoo hin dandeenye immoo sagalee dhageeffachuu dandeessan sagalee irra banattanii jechuudha. Maashaallah bareedaadha baay'ee bareedaadha.
itti fayyadamaa gadi buusaanis ni jira. Akkasuma immoo asitti maqaan rabbii 99 jira. Isa immoo anu ilaalee hin jiru irradha isin mul'isa. Inni sagaleen qabu akkanumatti jira. Maqaan rabbii 99dha. Asitti immoo سورة الفلق، سورة إخلاص، مسد، نصر، سورة الكافرون، تكوثر، سورة الماعون، سورة القريش، الفيل، همزة، أسر، تكاثر، القارية جتشولا سورة هنگا برباجتوت أنويت أجرا إدو قرآن سورة البكجر كان نسني جرب بليانتيا فيديونا دافجد كان فكاتا أنا فيديو براتي ولد ديبنو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.